gizee sin kuftanu namni tokko sin biran dhaabbatu ofiif siif rabbii malee nama tokko hin qabdu gizee kufaatii keetii nama hari dhaabatee sitti kolfa akkuma viidiyoo kana yoo ofii jette cimii hojjedhu yaa ashabo ofii jettu miyaa hidhamiti 4000 ብር በወር እንዴት ማብቃቃት እንደምንችል አስረጅን 4000 ብር ነው ደሞዝ አላችሁ በጣም ነው የሚገርመው Gaara bicha barsiisota keenya tutazana jedhe barsiisonni keenya birrii 3 2 barsiisu miti birrii 4 jettee akkasitti kolfaa jirti mucaan kun Kilippii sheelaalee inni dafqisiisa fayyuu makas bokkaan barbaade roobaa yoo jiraate gaafan kilippii sheelaalu nan dafqa bakka jaalalamu mabraatiitu si qabe qoysi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو جالة تمتتا في كبزم تتماتي أورا هرسيسين كل فيسي سوداف اسم فتا قد شوداف إلا تشكي كيسا منامني أچو مكادا بكا راكينا سجرو ران فتا فتا أما سمو كيسن وان بشانا سيستان كيسا چانالين كوني ستوك rakkina keessan namni furattanii dhuftan chaanaalii kana keessaa akka furattanii hin galle bakka bukkee kaadhaa amma booddeechuun immoo amma bakka zalaalamee jechuudha booddees furattanii cinqamu miti na sagantaa keenyatti fufuu keenyaan dura laayikii gootanitu subscribe yoo godhameera yes namni sammuu qabu kanarraa waan guddaa barata. Dubartoota Itoophiyaati mootummaa akkasii mootummaa dhiira dubartoota keenya irraa dhiira baqachiisee dubartoota Itoophiyaa mootummaa akkasii lubbuu. Amiin yaa rabbi mootummaa akkasii lubbuu. Abiyyi Ahmad keessatti jira dubartoonni keenya lafatti hafaa jiru yaa rabbi jechuudha. Mootummaa akkasiidha mootummaa akka biyya sii jirtu yaa rabbi Itoophiyaas mugees. Gar tokkotti biyyattii qooddattee fudhattu hin qoonnaaf yaa rabbachiin mugeessiitti mootu. Maal goota farristabboo farri waan keeti. Abaan chan hin farribne. አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ وريك جندا والعرب سخن لكويس خمر جرتان جوار محمد يبي أبي أحمد برخور سيدا كرر ولينتاني وجهة ساودن دين إس وريك جماعة باتني أكول وقت تكون بوان كي سماد أي مسنرجد بر جوار محمد أبساوا نمطكو يخان جندا تكاتي ميدي جوار محمد انتلا سياسة بيا إثيوبيا أكسما منستر أبي أحمد اللين بولشا بيا إثيوبيا كولي جنات أبي ينس بيا إثيوبيا جامتو بوتو داف أبد جوار محمد انتلا بيا إثيوبيا بوتو دا إسان والمرمو مرجع أبد واللولان جراني بر جواري في أبي واللولان جران بازوي جواري في أبي أحمد علي بركورسي ذكر ولين تاني تي يادا والدبر فتاني أبان كيسان كبدا بيخنا غرف الدرات أوف ناس نينجا جودن ديان إسي وري ميديا كوني جالال لب سامانه توكم مارت توجد دامنه جنداغن تباتني وعرض صوفي والديبو في أغندا في قطع أول قدو هنا ديسا كان خيسا جوار فان بليسا شدب صوبا جراجر أنا متي كان جري صوبا جراجر وجر ميديا جرون تجارة ديمانو إسن التميران توكم ما كين يتوجعلا توكم ما كين يتوجع نان أجيسنون غارب بيان نان أجيسن والتفنتي إمبيكوان وروتا ساعات التما mootummaan Itoophiyaa akkuma beeksisa uummata federaalaa wajjin beeksisee raayyaa ittisa biyyaa kan Saudi Araabiyaatii fi akkasumas mootummaa Saudi Araabiyaatii wajjin kan walii galee walii mallatteessan
ijoolleen biyya Arabaa, Dubaay, Qatar, Saudi Arabia kan jirtu yoo waa'ee Jawaar kan dubbatti kitaaba Jawaar haasofte kan dubbattu yoo ta'e hundi isaaniitu akka qabamanii mootummaa Itoophiyaatiif kennaman walii mallatteessanii jiran. Duraan dursee mootummaa Itoophiyaatu baqachuu isa barbaachisa. Ijoollee mootummaa biyyaatu qabu dadhabe. Akkamii akka Itoophiyaa jiru dhufee qabu. خدر مشكلة يعني عندنا مشكلة كبيرة يعني عندنا تاجرات والله وتم ما إثيوبيا تجول لي شفتها ذاتي قارة خيسة موتم مصدر بياتو كأود الدبي قالة ناي جاجي أكتب كابوني دبرسني سيخنا كنا كباردو Oy ijoolleen keenya haarii poolitikanyaadhu mataati natti himaa oolota bakka ijoolleen asii baanaan poolitikanyaadhu mataatii qoy waa'ee biyyaa haasoftii qoy ijoolleen gisee asii baatu maa inni rakkinni jiru maa inni kan ikkoo beekaa gurguddaatu jira kan haasa'uudha qabu an toffachaan jiru jara kanatu poolitikaan kun bal'isanii yaaduu barbaachisa beektu miti angilii tokko qofaan hin yaadamu. Ijoollee meeqa qabdi? Tokko. Maqaasa? Oromoo. Maaf Oromoo itti? Waa lama tokko anis haati isaas gosa irraa dhalanne. Ishiin abbaan ishee warra Wallaggaati warra Calleyaati. Haati ishee warra Booranaati. Ani immoo abbaan kee warra Arsiiti. Haati Tuulama kan hin dhaladhe immoo aadaa Harargee keessatti. Kanaaf namni waggaa waliin dhufee nu gaafatu iyyuu isin duubatti kun maatii Oromooti nu jedhu maa'u. Kanaaf mucaan immoo dhalatu waa shan toletti dammaramee dhalatee jira. Kanaaf Oromoo jennaan immoo Facebook irratti maqaa itti baasaa jennu kan dhalatu. Tokko qofti si gaa joyi. Tokko qofti si gaa amma. Tokko qofti si ngoo bakka waan akka keetii shanjaa dabali malee shanjaa. Namoonni mana boondaa qabdan tokko gaafa nuuf neekirooppii tokko sin gaafannu gatii kiraayii manaa fa'aa warri nutti himtan rakkinni keessan maal odha diraa waaqayyootu biricha qabaanneeti maajii mana boondaa dhufna lafa kwaalitii isaa dhannee kwaannee maratannee bitannu namoonni akkasii mooraalii keenyaaf nu eeggadhaa diraa waaqayyoo keessumaa namoonni mana boondaa qabdan immoo adda ba'a bakka boondaa dhannee dhufneni gatii masaas nutti baasuma sirrii nutti of hin saadinaati. Bakka nutti hin ka'ini kaa maaf nutti kaata nu maal jenne qoy nu mana boondaa hin qabnu. Maaf nutti kaataata. Si malee immoo eenyu arrabsure? Aangoos fudhattee biyyees to'attee nan arrabsina maal jechuudha? ጃዋር መሐመድ መጽሐፉ የሚሸጥበትን ዋጋ ይፋ አድርጓል። የመጽሐፉ መግዣ ዋጋ አሜሪካ ውስጥ $50፣ በኢትዮጵያ 1000 ብር እንዲሁም በኬንያ 2000 ብር። የመሸጫ ዋጋው በየሀገሩ ባሉ ኮሚኒቲ ሊደሮችና አገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ ያማከለ ነው ብሏል። ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ የመጽሐፉ ምረቃ ቀን ቢራዘም በአውሮፓ ሰፋ ያሉ ፕሮግራሞች ገቲ መጽሐፈ ሂንጋቦቤ ጅራ አሜሪካቲ $50 ኢትዮጵያቲ ብሪ ኩመቶኩ Itoophiyaatti birrii 1,000 na amma maalana sabe beektu dhugaa rabbi jara koomantii gizee hunda godhaa jiru jara laayikii gizee hunda godhaa jiru keessaa maratee nama lamaaf kitaabicha nan bita amma jalqabees hin danda'ama sheer koppii linki godhaa manicha kanaan guddisna al tokko. Barri hammaatee jira ጊዜ kana እንጀሩ dhagaa walitti darbachuudha 4000 ብር በወር እንዴት ማብቃቃት እንደምንችል አስረጅን 4000 ብር ነው ደሞዝ አላችሁ በጣም ነው የሚገርመው 4000 ብር በወር አራይ በቃም እንዴ ግን እንዴት አይነት ለምን ምንድነው ነው ቤት ኪራይ ከሌለና ምን ታስተምሩት ልጆች ከሌለ ልብስ ምናምን ካልገዛችሁ ይበቃል ምን ላድርግ ታዲያ እንዴት ነው ነገሩ በጣም አዝናለሁ በኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ 4000 ብር አይበቃም ግን በ4000 ብር የሚኖሩ ሰዎች ብዙ አቃለሁ እነሱን እንደውም ብንጠይቃቸው ጥሩ ነው እኔ 4000 ብር በወር አይደለም ማገኘው ስለዚህ ማለት በወር አይደለም እንደዚህ ኮንስታንት የሆነ ገቢ ስላለኝ እንዲያብቃቅቻ አላቆም ግን ልጅ አስተምሮ በወር ትምህርት ቤት ተከፍሎ ምናምን በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ ግን እንዴት እንደሚብቃቃ መድኃኒዓለም ያውቀው ያው እግዚአብሔር ጋር ዱጋረቢ ጋፊ ካነቷና ጋፈተኒ አኒ ሚማንኮ ተዱፋ ዱጋረቢ ማሊፊ ቤክቱ በርሲሶተ ኬኛ ያደዳመሚ ዱጋረቢ ጫማዩን ገድረተኑ ሚቱ አገርተኒ ዋኒ ቦአሙ ኮልፋው ማኒ ኬኛሲ አብሪና ጀቹኒ ነመናኒ ጆሉማ ኮራ ኦኔ ጆሉማ ትንጃለደ ጀቹ ኦቶሼን ነን ቤኪን ኦቶሼን ኡመሙ ኮሌን ቤኪን ኮጳኮ ከን ሸጃለደ ጀቹራ ቤኪ ኦቶን ተኢኒ ዊሲ ዌልፍቱ
sirba sirbiti. Weellistuudha. Weelliftu. Silkiidhuma keessatti kiliippii ishee ilaalee inni dafqisiisa fayyuma akkas. Bokkaan barbaade roobaa yoo jiraate gaafan kiliippii ishee ilaalu nan dafqa bakka. Inni dafqisiisa naan ishee jaaladhu keessa jechuudha. Baay'een jaaladhase. Hordoftoonni keenyas haa hubataniini namni akkas dafqisiistu kun maaluma fakkaatti mee? Namni akkas na dafqisiisu kun egaa hoggaa kolfitullee bakka akkuma hangaasu roobaa kana tarrak goote akka ji'a goobanaatti ibsiti. Uumamni ishee ana biratti adda. Rifeensi ishee hulluucaan duuda kana gubbaa ciisaa. Iji siidhaatuun faradduun takka kana walaq jettee hoggaasiin sirba sirbitu. Finfinnee dhufteetti jechuu tokko dhaga'eetani. Ijuun akkasii booddeen isaa boo'icha fidaamee barichiteen jajjina adara. Adaraa barichiteen jajjina. Akka Finfinnee sana immoo iskiriinii moobaayilii keessaanii malee qaamaan dhaqee hin beeku beekta. Finfinneen keenya jedhee kan immoo biyyaaf falmatu tokko faanadha. Waan si dhufu keessaa. Yoom dhufteef gara Finfinnee yoom deemte? Bubbulee amma ji'a lamaaf wayi. Yeroo jalqabaati? Yeroo jalqabaati. Maqaa Sabriinaatiin biyyaa baate? Ani waan biraaf miti jumaan ishee arguuf qofa. Iji koo ammallee akkuma ishee beela'anitti jiru. Argiteen hin beektu? Lakki. Kiliippii siitu argee na dafqisiisan siin jedhan dhageessu. Isuma dhuguma. Wallaahi. Amma immoo gidduutti hordoftoota keenyattis kan himnu sittis kan himnu keessumaa addaa tokkodha kan nuti qabnu. Keessumaan keenya garuu keessaatti ol seenti walumaan kan ilaallu taana jechuudha. Keessumaan keenya eenyu laata? Birta nagaa akka? Sabrii nagaa. Sabrii? Nagaa. Hai. Aku juga ada malah kan? Ya ada malah bang Godinga. Sabrii, kau. Aku nagaa. Nagaa kapta. Nagaa. Tak apa tu? Hai. Bo, ini woi mana apa? Ini Zair mami. Kan agak Sabrina. Hai. Surprise golam. Hai. Kam jirta? Ya wan nagaan ka baga. Hadu guma wo garu wani tun. Me koy. Maani namma? Laki. Jaalalti Umar Abiti. Sigale maalif namni jaalate jechuun dandeessu. Andachas like namni akka dachas ni jaalachuu qayyatti baay'ee sabee carraan qaba jeetii yaada because jaalala dhugaa ta'e onnee san irraa ta'e onnee irraa burkutu san jaalate waan ta'eef. So I don't know akkam akkaan jombe hoon. Ani jimaa si agarraa nuti beeka dhugaa. Dhugaa rabbii waa tokko akkan jenne waa tokko jedhiiti. Amma jiru kanatti dhugaa dubbachuudhaaf like waan biraatiif osoo hin taane I'm not beeku gaafa. Mine wanti tin beekne mine wanti tin beekne. Feeling ani qabu like feeling akkasii san hin qabuuf. Immoo jaalalanii jaaladhaan dhugaa akka obboleessaatti hedduun jaaladhaanii hedduun dinqisiifadhaa arguu keetti hedduun gammadee. Immoo jaalala gama biraa kan hin qabu. Waa takka rakkoo takka illee jirtu wallahi. Aduu xiishaaf dadhabe magaalaa simbeeku wani baadiyyaa dhamsaa kiyya kana biraan naaf gayaa kan jaalate beeka gubaa jaalalaa halkan gadin ciisu ta'aatiin bula yoon gaadi ciisellee garaan gaggalaa yeroo meeqan fiigee qabadhe hulaa. Si jaaladhe sabrii sirraa miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime. I know. Jaallatanii dhabuunii baay'ee cimaadha. Garuu isin nama addunyaarraa isii jaallatu dhabde. Nama addunyaa kanarraa isii jaallatu dhabde. Inni garuu nama addunyaarraa isaaf fedhii hin qabne dhabe. So kanarratti isiitu miidhamte malee isaa miti jennee bira darbina. Baay'ee wanni beeku qabdan wallahi aynu ani nama dachas maaltu dacha kana waan isa jechisiise I am sure ni beektan asraatillee ni beekanillee garuu wallahi wa billahi nama dibba bisaddeet nama kuma bi bisaddeet jirta
ريكاردي ورد هازو كان والله وسم يا ربي نيجي جريني صبرين أجندان خيبت تاريخ خيني بدينا نجي ملي يسواه انتاي ولكم بتاني واني صبرين راهي راتو هنجن تكندرت إن شاء الله بإذن الله هنجيسين أيضا تعالى إن شاء الله مولد. لين مسلم بالبليس يا من دربوت أنا مين التيم أو بيسالي يا من سرت التيادنيتي أين. إن شاء الله. أيوة سيبل بالبليس. جدا تعالى تيجي كمان صبرنا إن شاء الله because أنا ده. أجيفردو أنا رنسرا دوبة صبرنا أجيفردو. أرومو أجيفردا. مجاهنا بلماني فيتي. صبرنا يا مني. صبرنا نسنا قرتنتوني. هوري ميتي. Lukuudha miti siammas nama arruma nama arge arruma nama mattanu miti isiidha isii fi mucaa waliif fiduudhaaf warri OBN yoo yaaman wal arganii jiranii dhugaa jira wal dura qabatanii jiranii kanaaf Samriinaan jaalachuus mirga qabdi mucaa kana heerumu onne isii keessaa dhufnaan nam takka isii dhorkuu hin danda'u garuu isii yoo jaalala isaa hin qabaannes abbaan fedhetti dirquu hin danda'u kana jala murtanii hundi keessan teessanirra dhaabdanii beekuu danda'uu qabdan. Yoo wal fuudhanis gammachuu qabna nuti akka ijoollee Oromoo. Maayini dubbichi garuu akkani dhageetti maayini beektu Oroota. Duddubbaa mistira biraa wayii qabaa jedhame. Gurbachi ergama biraa qabaa. Ergama sanayyii bakka hanga'ataa jira malee dhugaa jaallatee miti. Kan jedhamu fayyina bira ga'ee haasaa akkasii garuu haasacha kanaa bora xaarraanii qamammi goonii qulaaniini. Fwa goone dhiyeessina isin garuu chaanaalii kana sabskraayibii godhaatiin eeggadhaa jenna. ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል ምን አልኩ? Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.